Taphaadha. Anaaf maakiin keessaan guyyaa tokkollee haasofnee hin beeknu. Naammayyuu just obboleessa Fayyaanis akkasuma wanni biraa takka nu jidduu hundumtuu tapha ture. Yeroo live irraa ani akka guyyaa jalqabaa akka carraa hunduma keessaniif akka clear isiniif ta'u anaaf maakiin guyyaa tokko keessaan haasofnee hin beeknu. Har'an isinitti himannaa. Ani baay'ee maakiin durayyuu maakii qoraa faanas yeroo gastii irratti faagalan uummata kolfisiisuuf akkas jedhu. Wallahi qabnu walis lolle maaltu jechuun natti ergite uummata maali ifam ani sitti maan ture isaan serious ma jechuun ustan namni tokko yoo use yoo jechuun use datta taai dirqama wallahi jechuudha caamla kaasa isma waliin nu godha inni just obboleessa Fayyaanis akkasuma wanni biraa takka nu jidduu jiru akka saayibanii waliin taphannee waliin qoosne isin bu'aasaa ture malee waan biraa jiraateeti miti innis kanaanis hunduma keessaniif akka clear isiniif ta'u anaaf maakiin guyyaa tokko keessaan haasofnee hin beeku. Har'an isinitti himannaa. Hundumtuu tapha ture. Yeroo live irraa ani akka guyyaa jalqabaa akka carraa ani baay'ee maakiin durayyuu maakii qofa faana dubartoota biraa faanas yeroo gastii irratti faagalan uummata kolfisiisuuf akkas jedhu. Taphaadha. Anaaf maakiin keessaan guyyaa tokkollee haasofnee hin beeknu. Naammayyuu like it was fun. Baay'ee ijoolleen natti dhiyaatan hundumtu ijoolleen na gaafatan hin beekutti beera. Kanaan duras anaaf maakiin gaaf tokko keessaan illee haasofnee hin beeknu jechuudha. Tapha ture ijoollee matu suura keenya wal wajjin godhateef haasofnee godhatu jechuudha. Har'as kan taphaati isheen kan tapha akkasnaan jettee isin immoo waan baay'ee na jaallattanii sireesii seetanii itti tapha saachaatanii kanadha isin jedha ishee. Garmaamu tola. Foon haadha ko. Foon haadha ko. Laali foon haadha ko. Garmaamu tola Rachu. Nuti akkanatti gista akka takka waliin qoflu namni garuu sireesii godhatee namoota hedduu na bilbilee maaltu jira namni maaltu jira jettanii ifumaaf bakka hin jarjarinaa waliif gammadu jechuun yoo gammadanillee bifa qoosuma keenya poost godhuudha malee akka namoonni waliin waan tokko teetti bootaniiti kan deemaa turtanii sanifuu yoo waa jiraateillee nuti waan dho'isuun tokkollee hin jiru yoo jiraate isin galee miti garuu wanni hundi akkasii miti. Walis loluu hin teenye namaa walaluu miti anilleen inni amala isaa keessatti anqa social media kanarratti wal barreetti namoota namaan walalu sanii miti nama aarus miti yoo waajaanis anis nama aaru miti akkasii garmaamu tola deemiti taphatu geemikee nagiyaan ture. Bye.